addunyaa kanarraa boqochuun isaanii mirkanaa'eetiin jiram. Dr. Ali Birraan umrii isaanii guutuu Oromoodhaaf sirboota garaagaraatiin seenaa fi duudhaa Oromoodhaan akkasuma immoo waan aadaan Oromoo fakkaattuun bifa sirbaatiin nama calaqqisaa ture yommuu ta'u, gabaabsinee seenaan isaa maal akka fakkaattuun waan takka takkarraa gurra hin buufna. Ali Birraan wallisaa qindeessaa, walaleessaa fi sabboonaa Oromooti ture. Aliin fulbaana 29 bara 1950tti magaalaa Dirree Dawaa naannoo Laga Harree jedhamtutti dhalate. Jireenyi ijoollummaa isaa xiqqishoo akkuma tureen gara Finfinnee akka deemeetu dubbatama. Aliin erga Finfinneetti galee booda hojii sirbaa adda addaa hojjechuudha jalqabe. Yeroo kanam Aliin sabboonaa Oromoo Ahmad Taqii wajjin nama wal bare jechuun seenaan isaa kaafti. Ahmad Taqiinis Aliidhaaf gitaara ittiin sirban bitee fiitiin ture jechuun namoonni isa beekan dubbatu. Beekamtummaan Aliis magaalaa Finfinnee keessatti saffisaan dabalaatiin dhufe. Aliin afaan Oromoo biratti afaan Amaaraam, afaan Arabaam, afaan Harariitii fi afaan Somaaleetiin sirbuu nama danda'uudha ture. Kun immoo namoota adda addaa biratti akka jajamuu fi jaalatamu isa godheetiin jira. Namoota isa jaalatan keessaa tokko Iyyoo'eel Yohaannis nama jedhamuudha ture. Iyyoo'eel Yohaannis namni jedhamu kun ammoo dura bu'aa Kibur Zabanyaa kan ture tokko jechuudhaan seenaan isaa kaasa. Innis Aliin Kibur Zabanyaa irratti akka makamu godhee jechuudhaan namoonni isatti dhiyaatan dubbatu. Achittis wallistoota bebbeekamoo kan akka Muhammad Ahmad, Tilaahun Gassasaatii fi Buzuneesh Baqqalaafaatti makamee sirbaa turuutu dubbatama. Kibur Zabanyaan keessa yeroo turetti carraa gara naannoo adda addaa deemee ittiin dandeettii isaa agarsiisu argate jechuun dubbatama. Gara Suudaanis deemee wallistoota bebbeekamoo akka Muhammad Wardiifaa wajjin sirbaatiin ture. Yeroo Finfinnee jiru waltajjii gurguddaa akka Hagar Fiqirii fi Raas Tiyaatarii farratti sirbaatiin ture. Boodarram abbaa isaa wajjin mari'atee Finfinnee gallakkiseeti deeme. Bara 1970 keessa yeroo warraaqsi Itoophiyaa jalqabu Ahmad Taqiin baha Itoophiyaa keessatti loltuu mootummaatiin osoo lolaa jiruuti wareegame. Aliinis baay'ee gaddee akkas jechuudhaan sirbe jechuun namoonni keessa beekan waa'ee isaa dubbatu. Yaa hundee bareedaa, yaa fiinxee miidhagaa sirba jedhuun isaaf sirbame jechuun namoonni waa'ee isaa dubbatu. Aliin hojii isaa weellisummaa fi qindeessummaa itti fufe. Albamii isaa kan jalqabaa bara 1971tti akka baaseetu dubbatama. Kunis seenaa Oromoo keessatti albamii sirba afaan Oromootiin sirbame isa jalqabaa jedhamuudha kan jajamuudha. Achi booda sirba jaallatamuun akka hin yaadin, Assaabaleeyoo, Ammaleelee fi Gammachuufaa nama sirbeedha ture. Albamiin isaa sirboota afaan Suudaan kan akka Alhabiib Weenee fi sirba Hararii kan akka Idanqaal of keessaa qaba ture. Dr. Ali Birraan bara 1995tti badhaasa Torontoo Afrikaan Meeritis yookaan Torontoo Afrikaan Meeritis Award nama argateedha ture. Bara 2010tti ammoo Yuunivarsiitii Jimmaa irraa doktoreetii kabajaa nama argateedha ture. Dr. Ali Birraan guyyaa irraan kanaagaa du'aan addunyaa kanarraa boqote jechuu yeroo dhageenyu akka malee onneen nu cabde. Artist Ali Birraan nama umrii isaa guutuu bifa sirbaatiin rakkoo Oromootii fi gadadoo Oromoodhaan akeekaa sirbuudhaan uummata beeksisaa turedha. Kana maleellee gaheen inni wantoota aadaa Oromoo calaqqisan karaa manni abbaa gadaa eessaa seenaan hiyyeessan qabu sirboota garaagaraatiin gaam kan yaadatamu yommuu ta'u, Dr. Ali Birraan guyyaa irraan kanaam Oromoo jidduudhaan du'aan addunyaa kana irraa boqoteetiin jira. Rabbiin jannatul firdawsi keessa nuuf haa qubsiisu jennee du'aa godhuu fi barbaada. Huma addaan nu baasu ati teenya tokko. Huma addaan nu baasu, huma addaan nu baasu ajaa'iba. Abbaan duudhaa yookaan dinquu dayyaas illee gama isaatiin ibsa gaddaa jechuudhaan boqochuu Dr. Ali Birraa ilaalchisee akkana jechuudhaan barreeffama gabaabaa tokkoon waa'ee Dr. Ali Birraa dubbatama. Gootaa fi gameessa aartii Oromoo Dr. Kabajaa Artist Ali Birraa addunyaa kanarraa du'aan boqochuu isaa yoon dhaga'u gadda guddaatu natti dhaga'ame. Qabsoo Oromoon mirga eenyummaa isaa kabachiifatee bilisummaadhaan biyya abbaa isaarra jiraachuudhaaf barootaaf taasise keessatti ati mataadha.
bara afaan Oromoo raadiyoodha cabsa jedhamee ugguramaa fi balfamaa ture sana keessam walaloo fi yadaloo sagalee kee miidhagaa soora qalbii namaa ta'u sanaan qindeessitee waa'ee eenyummaa, aadaa, afaan, seenaa fi sirna gadaa weeddisaatiin turte. Haati teenya takka maaltu addaan nu baase jette. Waa'ee tokkummaa Oromoo sirbitee nuuf hidhaamte. Umrii kee guutuu kutannoo fi murannoodhaan waa'ee bilisummaa fi sadoo Oromoo osoo dhukkubsattuu bilisummaa hawwite sana hin argin darbuun kee gadda guddaa natti ta'e. Keessumaa ammoo yerootti ilmaan Oromoo roga maraan darramaa jiran kanatti of cinaadhaa si dhabuun gadda lakkuu natti ta'ee ijaan imimmaan onnee keenyaan ammoo dhiiga boonye. Egaa maal godhureem boolla kee daadhiin haa guutum, biyyoon sitti haa salphattum, ayyaantummaan kee saba keenya waliin haa ta'um. Hojiiwwan kee bara qaxxaamuranii jiraatan sanaan yoomuu si yaadachaatiin jiraannam. Maatii fi firoottan kees akkasuma uummata Oromoo maraaf ammoo jajjabinan hawwa jechuun abbaan duulaa yookaan obbo Dinquu Dayyaas abbaan qabeenya Oromoo ibsa gaddaa kanam gama fuula Facebook isaa irratti maxxanse. Rabbi moo namuma kan seera jallisee. Rabbi moo namuma kan seera jallisee. Haati teenya takka. Addaan nu baasu haati teenya tokko huma addaan nu baasu huma addaan nu baasu ajaa'iba. Egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya boqochuu Dr. Ali Birraa kana ilaalchisuudhaan Dr. Abiyyi Ahmed illeen ibsa gabaabaa tokko kana jechuudhaan baaseetiin jira. Boqochuu Dr. kabajaa artist Ali Birraan gadda keessa koo ibsaa maatii hiriyootaa fi dinqisiifattoota guutuu addunyaarra jiraniif jajjabinan hawwam. Ibsaa hin dhaamne. Ali Birraan sadoo guddaam qabeenya biyyaa fi addunyaati ture. Artistii dhugaa isa afaanota torbaan jaarraa walakkaa oliif mirga namoomaa fi hacuucamtootaatiif sagalee taatiin tureera. Artistii artiin kan addunyaa ta'uusaa sirritti hubatee artiin sabaa fi afaaniin qabeenyaa fi dhabeenyaan akka nama hin qoonne sirritti qalbifatee daddarba jiruu sadoo fi qananii dhala namaa waliin qooddateedha. Hambaa artiitii fi wabii cunqurfamtootaaf sagalee nama tureedha. Dr. Ali Birraa jechuun nama doktora kabajaa dachaadhaan qabuudha ture. Sirbi isaa sirna abbaan lafaa qonnaan bulaa ittiin miidhee mormuun diddaan bara sanaa akka finiinuu fi jijjiirama sirnaa warra fedhaniif hirkoo ta'ee hardhummaa Itoophiyaa hawwuu bira darbee wallee isaatiin suuraa guyyaa boruu kaasuun nama nu agarsiiseedha. Sirboonni isaa warra har'a dhaggeeffatamanii boru nuuffaman osoo hin taane walleelee ce'oo warra kaleessaas turani. Har'as jiraatanii boruuf ammoo galaa ta'antu keessa baay'ata. Ali Birraan mootii muuziqaa ta'uu isaatiif ragaan qinyitiiwwan muuziqaa hundarratti sirbuudhaan nama beekamuudha ture. Kanaanis artistii gameessa Afrikaa ta'uun nama badhaafameedha. Isaaf muuziqaan salphaadha. Makkoo fi rakkoo sabaa tuulame taa'ee daqiiqaa 5 keessatti akka daawwititti namatti mul'isuudha ture. Walleewwan isaa jechoota halluu miidhagaadhaan faayaman daran wal ta'oo fi jechoota sonaa fi simboo hawaasaan kan guutamanidha. Yeedaloowwan sirboota isaa ammoo gurra nama hin quuqaniin suuta jedhanii akka dhiigaa qaama namaa keessa yaa'anii nama waldhaanu. Sirboonni isaa warreen jaalalabsan ammoo qaamaa fi qalbii namaatiif suga xiinsammuu jaalalaan qabameefis sifa ta'u. Kana qofas miti inni artii biyyaa fi Afrikaatiif wabiidha. Umrii isaa raage kanatti wallistoota dargaggoota Itoophiyaa waliin sirbuun labata dhufuuf baallii nama dabarseedha. Muuxannoo isaa jaarraa walakkaa oliif tuulates dhalootaaf nama dabarseedha. Itoophiyaa fi Afrikaan artistoota akkanaati barbaaddi. Warra artiif dhalatanii artiif jiraatanidha. Warra afaan isaan hin daangessine, warra jijjiiramni sirnaa fi siyaasaa isaan hin danqine, warra dhugaaf sirbanii fi dhugaadhaaf jiraatanidha. Aliin waannii fi mata dureen inni irratti hin sirbine hin jiru. Sirboonni isaa hedduun utubaa qabsoo ummataati. Warri kaan ammoo jaalala leellisu. Gariin ammoo barnoota jabeessu. Kaanis ispoortiin fayyaaf jechuun sochii qaamaati jajjabeessu.
kanneen hafan immoo duudhaa sansakaa fi qabeenya guddaa biyyaa leellisu uumaa kan dinqisiifatudha ture. Hundaa ol ammoo sirbi Dr. Ali Birraa haati teenya tokko maaltu addaan nu baase jedhu ulfinaa fi guddina Alii Birraaf ragaa dhabaa. Haati teenya takka maaltu addaan nu baase, haati teenya takka. Aliin wallee isaa kana keessatti namni nama hin caalu jedhama. Hundi keenya haadha tokko irraa hidhalanne. Dhalli namaa addunyaa kana guutee dambali'e kun haadha tokkorraa hidhalate. Tiruu tokkos boraafate. Garuu ammoo garaagarummaan yeroo fi sirnaan uumame kun ammoo haadha tokkorraa dhalachuu ummata addunyaa kana jijjiiruu hin danda'u. Kanaafis kan Dr. Ali Birraan haati teenya takka maaltu addaan nu baase jechuudhaan sirba isaa keessatti sirbe. Kanaaf Ali Birraa ibsaa hin dhaabnedha. Isaatu nurraa boqote malee hojiin inni nuuf gumaachee bara baraan jiraata. Boolla isaa daadhiin haa guutu, lubbuu isaa immoo jannata keessatti haa nuuf qananiitu jechuun ibsa kana muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad gama fuula Facebook isaanii irratti maxxansanii. Diina ofii malee nutu iftiinneesse, eenyutu nu jaale, eenyutu nu jaale. Rabbi moo namuma kan seera jaalise, Waaqa moo namuma kan seera jenne.